Ashama akkam jirtu daawwattoota chaanala YouTube Hussein Official gaa akkaataa Facebookii bilbila tokkorraa gara bilbila biraatti dabarsuu dandeessan akkaawuntii Facebookii keessanii gaa karaa sirrii ta'een gaa Facebookii keessan bilbila tokkorraa gara bilbila birootti dabarsuu jira yoo Facebookiin keessan akkasuma bilbila biraarraa bilbila haaraa bittaneettan Facebookii bilbila tokkorra jiru gara bilbila biroo haala kamiin akka jijjiiruu dandeessan isin barsiisaa jira viidiyoo kana keessatti Facebook akkaawuntii keessan gara bilbila biraatti haala dabarsuu dandeessan isin agarsiisa namoonni haaraa ta'an subscribe gochuu viidiyoo like tokko dhaggeeffadhaa isin jira Facebook gaa bilbila tokkorraa bilbila biraatti dabarsuudhaaf gaa update eegawwatanii kaatanii Facebook irra ni seentu jechuudha haala kanaan update godhisin jira update eegawwatanii kaatanii Facebook irra yeroo seentan haala kanaan isin banaa jechuudha Facebookiin isin bilbilarraa qabdan jechuudha kanaaf asirra yeroo seentan ka awwalaa kun email yookaan lakkoofsa bilbilaa itti naqidha sanduuqa awwalaa irratti jechuudha bilbila biraatti dabarsuudhaaf email duraan irratti fayyadamaa turtan yookaan lakkoofsa bilbilaa yookaan email ka awwalaa kana masmara awwalaa kana keessatti ni galchitu jechuudha. Masmara awwalaa kanatti Gmail account Facebook keessan jala jiru yoo Gmail qabne lakkoofsa bilbilaa itti naquudhaan gaa haala kanaan asirratti Gmail yoo qabaattan akkasuma Gmail kanaan dura akkaataa Gmail jala kaawwatan agarsiisan ture. Akkasuma Gmail yookaan lakkoofsa bilbilaa sanduuqa awwalaa kana keessatti eega naqxanii kaatanii ganjallaatti paaspoortii Facebook keessanii naqxu jechuudha. Yoo paaspoortii akkasuma hin beekne sana viidiyoo biraa keessattan isin agarsiisa. Namoonni paaspoortii Facebook beektan sanduuqa kana keessatti paaspoortii Facebook keessanii ni galchitu jechuudha. Namoonni immoo paaspoortii Facebook hin beekne viidiyoo akkasuma lammataa keessattan isin agarsiisa karaalee itti dabarsuu yookaan deeffachuu dandeessan. Asirratti gaa Facebook keessan jala paaspoortii isaa ni galchitu kan duraan bilbila birootti fayyadamaa turtan. Paaspoortii galchitanii login kan jettu mallattoo kana ni tuqxu yeroo tokkoof jechuudha. Egaa paaspoortiidhaa fi akkasuma Gmail yookaan lakkoofsa bilbilaa itti fayyadamaa turtan Facebook keessan jalatti irra naxxanii kaatanii looginii kana tuqxu yeroo takkaaf bakka loogii jettu kana eega tuqxanii gara fuula duraa isin fidaa jechuudha asirratti Facebook keessan bilbila biraatti dabarsuudhaaf jechuudha. Akkaawuntii duraan akkasuma wantoota isin duraan itti fayyadamaa turtan lakkoofsa yookaan Gmail sana isin barbaachisa. Kanaafuu achirra looginii eega tuqxanii gara fuula duraa haala kanaa isin fidaa jechuudha. WhatsApp irratti koodii si erguu jedha lakkoofsa bilbilaa Facebook keessan jalaa qabdanu irratti koodii isinii ergaa jechuudha. Kanaafuu yoo lakkoofsi bilbilaas WhatsAppiin banamee hin jiraanne mircaa biraa fayyadamtu jechuudha. Akkasuma ganjallaa kaa dhufuudhaan gaa try other way ka jettu kana yeroo takka ni tuqxu jechuudha. Maaliif lakkoofsi keessan kata WhatsAppiin banamee jiraachuu dhiisuu danda'a. Try other way kana eega tuqxanii wantoota biraa isinii fida asirratti notification device yookaan bilbila keessa irratti si beeksisuudha. Inni lammaffaa WhatsApp irratti koodii si ergadha. Inni sadaffaan Google Autonector kanaan dura yoo dhiqatatti galfattanii jiraattidha. Waa'ee Autonectorii viidiyoo biraa keessatti hin barsiisa. Inni illee viidiyoo tokko baruun keessan baay'ee barbaachisaadha. Google Autonector irratti koodii si erguu isin gaafata. Isin sana dhiiftanii dhiqata C-Movie bakka jettu kan ni bantu asirratti. C-Movie kana eega bantanii kana yoo qabaattan WhatsAppiidhaan akkasuma lakkoofsi bilbilaa keessanii Facebook jalaa yoo WhatsAppiin banamee jiraate akkasuma akka inni WhatsApp irratti isin ergochuu dandeessu. Autonectorii Google yoo qordofattan illee irra tuquu dandeessu. C-Movie kana yeroo bantan text message isin gaafata. SIM card Facebook keessan jala jiru irrattan message si ergaadha. Abbaa Facebook ta'uu keessan baruudhaaf kan inni isin gaafataa jiru jechuudha kana. Akkasuma Facebook isin deeffatartan kan keessan ta'uu baruu akkasuma lakkoofsa bilbilaa Facebook jala jiru kan keessan ta'uu baruu adda baafachuuf jechuudha. Nama biraadhaa fi isin ta'uu adda baafachuudhaaf teekistii SIM kaardii Facebook kee jala jiru irratti si ergaa jedha macarashaa kun jechuudha. Yoo SIM kaardii Facebook jala qabaatan irra tuqxu yommuu akkasuma SIM kaardii hin qabnes akkasuma innillee karaa biraa Google Autonectorii deeffachuu dandeessu WhatsAppidhaan wal quunnamsiiftanii deeffachuu dandeessu lakkoofsa bilbilaa Facebook jala qabdanudha jechuudha. Kana malee karaa baay'ee jira karaa ittiin deeffattan hamma gaa teekistii akka karaa SIM kaardii irratti naa erguun niin filadha jechuudha. An ganjallaa kan macarashaa filachuudhaan ganjallaa dhufuun kontinuu ka jettu kan hin tuqaa. Akkasuma isin yoo dhiqatallee lakkoofsa bilbilaa jalaa hin qabne haala kamiin akka akkasuma karaalee itti deeffattanus yoo akkasuma namoonni jalaa hin qabne jiraatan sanas viidiyoo biraa keessattan isin barsiisa. Asirratti gaa akka SIM kaardii irratti naa erguun barbaada waan ta'eef kontinuu jechuudhaan gara fuula duraan hin deema. Namoonni lakkoofsa bilbilaa WhatsApp Facebook jalaa hin qabne yoo jiraattan viidiyoo guutuu kan biraa isin agarsiisa karaalee itti bilbila birootti dabarsuu dandeessan yoo jalaa hin qabne jechuudha. Hamma gaa kontinuu ka jettu macarashaa tuquudhaan gara fuula duraan hin dhufaa jechuudha. Hammaan kontinuu ka jette kana yeroon tuqu gara fuula duraan na fidaa jechuudha. Haala kanaan hamma kontinuu tuqeen jira gara fuula duraan na fidee jira jechuudha. SIM kaardii kan koo sanarra koodiin naa gala miseejjiidhaan koodii digitii 4 dhaqee SIM kaardii irraa fidee bakka kanatti dhaqaa jechuudha. SIM kaardii sanarratti SIM kaardii sun isin irka jiraachuu qaba yookaan immoo isinitti dhiyoo bilbila biraa keessa ta'e akka ta'e bakka inni jiru irraa koodii irraa fuudhuudhaan itti galchitu yoo likkii taane haala kanaan diimaa sin agarsiisa yoo koodii sun likkii taane ni sirreessitu irra deebisanii yoo dhiqata
likkiin taane koodii sirriitti naqxu ka jarri isinii ergan jechuudha. Bilbila achi jala jiru irratti isinii ergu jechuudha isin ta'uu baruuf. Eegatti naqxanii kaatanii kontinuu tuquudhaan gara fuula duraa deemtu jechuudha. Feesbuukii bilbila tokkorraa gara bilbila biraatti dabarsuu ni danda'ama jechuudha. Haala salphaa ta'een daqiiqaa xiqqoo keessaa dabarsuu dandeessu. Kontinuu ka jetti tuquudhaan gara fuula duraa isin oofaa loogin isin jedha. Feesbuukii keessa seenuu qofatu isin hafee jechuudha. Hamma waa hunda fixxanii gara Feesbuukii profaayilii keessanii seenuu qofatu isin hafee jira jechuudha. Amma gara profaayilii seeneen jira jechuudha. Kun haala kanaan Feesbuukiin koo ka bilbila biroo irra jiru duraanii asirratti bilbila haaraatti dabarfadheen jira jechuudha. Gmailii fi wal qabsiisee Gmail akkaawuntii yookaan lakkoofsa bilbilaatiin wal qabsitan Feesbuukiin koo kana bilbila birootti dabarfadhee jira jechuudha. Haala kanaan keessi argattan akkasuma asirratti namoonni Feesbuukii hin beekne yoo jiraattan fooloo gochuun maamila kootti dabalamaa kottaa isin jira. Fooloo godhaa Feesbuukii kana akkasuma namoonni hin beekne fooloo gochuu hin dagatanaa Feesbuukii bilbila biraarraa haala kanaan keessi dabarsuu dandeessan bilbila haaraa irratti jechuudha. Akkaataa Feesbuukii bareetti deeffatanullee akkasuma paaspoortii Feesbuukii illee deeffachuu isin barseen ture. Kanaaf namoonni lakkoofsa bilbilaa jalaa hin qabne akkaataa itti deeffachuu dandeessan viidiyoo biraa isinii waraabaa barnoonni irraa asumatti dhaabata. Barnoota kutaattan hanga walitti dhunutti nagaan naa tura. Viidiyoo kun akka namoota hedduu bira ga'uuf laayikii fi sheer gochuu hin dagatinaa. Gaaffii qabaattan komenteetti barreessaa.